jala daraja pertama fi gubbaa galla. Kanaan dura nama mi'a naaf dandeettu. Akkamitti nama kana wal bartee akkamitti kun taatee yaabbattee narraan bootee bakka. Jaallatani nama. Inni kun dhugaa keeti garuu ofii seetiyyuu nama wajjin walitti agganaanyaitti nama dhaabbataa tokkicha ishee matti. Si jala inni ergooni kanaan booda garuu sun kana dadhabisa jedhamu malee. Haa ta'u inni rakkoon qabu fakkeenyumaan siin jedhe nama iqaamaa qabu nama dhaabbataa ta'e tokko nama sodaan qabaanne ani faamiliidha jedhee dhaabbatee isee wajjiniin amansiisee harkatti ishee irraa fuudhuu danda'u yookaan akkaawuntiitti kennee fi wanta hundumaa qabsiisee isee irraa ishee fuudhuu danda'u. Amma xumureera yoo itti miira akka maatii goota itti kenneera amma samoona kana normaalii ma ergaa jirta akka duratti miti. Kanaafuyyuu wanti birrii wajjin wal qabatu maaliif hawaalaan jaallatan seeraa ala jedhanii biyya keenyattis beektu asittis beektu. Lakki ishiin beektaa ijoollee jiru miti ijoollota miidiyaa irratti waan argamu waan faayisaa fa'aa waan argituu fi anaaf jettee shakkitee natti fakkaata yeroo tokko yeroo gara kana isa kana ta'ee jennaan immoo dhugaadha. Kuni dhiibbaan qabu. Haa ta'u dhugaadha kun yaaduma nama keessa jirudha waan lafarrattis immoo argamuu danda'udha. Namnis immoo akka itti yaadduu fi akka tuffatu ta'uu dhiisuu ni danda'a garuu wanti jarri jettus gara lamaa yoo ilaalte dhugaadha. Miidhaan sirra singaa yookaan immoo si guyyoomsanii jalaas balleessanis sirratti illee miidhaadha ishee irratti illee miidhaadha. Kanaaf of eeggannoo godhunaan jettee malee namni immoo seeraanii mirga isaa eeggatee waan argachuu qabu yoo argate hiika argachuu danda'a malee wallaalummaadhaan gara tokkotti yoo zim jedhee aariidhaan jedhee gara tokkotti gore miidhamuu danda'a. Sammaa fi wanti itti aanee jira to'an akka birriilletti naa dabaltee gahaa ta'ee akka hojii kootti hojii koo wal madaala ta'ee itti fufeen jedhan ture ammayyuu. Dhiira jechuudha. Kuma tokko nyaata fayyadamaa ture duraan jechuudha. Deebiti xiqqoo amala hinaafaa shakkii qabdi niitiin kiyya. Tarii riikoordii waraabuu danda'an sodaadha waan argaa sa'uyi afaan keenya tiransferii godhanaaf ta'anii miti. Kanaaf jedhee nuuf keessa qaqqabadha waan argaa sa'uudhaaf. Isa ni shakkiti beekta hin beekta gaamana keenya hin beekta. Kana eewan haasa'uu baadde. Kituma hojjenna bakka nata jechuudha yeroo shimala jirtu kituma hojjenna na shimala hin jirre garuu anumatu hojjeta. 100 naa dabaltee bara 2024 yeroo seennu. Maaliif tokko ta'e. Ammati wanti ati beekuu qabdu jalqaba irratti yoo jechuudha. Atu yaada tokko ittiin kaasin atu kanatti ta'e sanatti ta'e jedhini beekiga mari'achuu makeetuyyuu bareedaadha waan hundaafuyyuu ati gabaabaatti wanti itti gootu yaada itti kennuu dhiistee waan qophooftee erga mijeessee booda gaafa ishee waraqaa sirraa hojjechuu jettu hin godhin waraqaa meedikaala. Haaraan hin du'e kanaan booda isa kanatti kennaan hin hojjetan nama baay'ee waan murteessee jiruuf ofii kootiif nama tokkotu toni miinan birriitti na hedduu haadhu namni harka kootti qopheeffadheen gafan guyyaa mana ishee fixee ga'ee torbee tokkotti kan torbee lamatti galuu ittiin hima. Torbee tokko lama miti beeki. Waraqaan qiila akkana siin jedhu beekte namni tokko fixuu gaafa geessu ji'a tokko ji'a lama yoo geessu iyyuu isaaniyyuu ofii isaanii si gaafatu. Hin dabalataan. Meesejji dhufaa bara waraqaan gaafa ji'a tokko waraabaa meesejji irratti ergaa bari sentraalii mootummaarra waraqaa meesejji dhufaa bara yookaan reeniyuu godhi haaromsi hin jedhaa yookaan immoo waan tokko godhiidha. Jarri gaafa sana maal godhu waraqata baasuudhaaf iyyuu siin gaafa sana amma cal jedhanii waraqata baasu jarri itti gaafatamummaa qabu waan ta'eef haaromsuu yoo barbaadan. Ingootu niitiin koo mana gaafattutti kanaan dura na gaafatte ani jalqaba gaafa mana ishee dhufuu baggaa furiin ta'a yoo natti tolee yoo natti mammayee jedheen yoo walii galleen jedheen. Akkuma hin jedhe tan fufi natti tolee toon taane kaayyoo makoolaaleeni. Amma immoo isa kanarratti hin gaafattu beekta turtiitu hojjette naannaa akka bara 2026 gara xumuraadhuma natti fakkaata. Ji'a 9ffaa keessa na hojjette ayidii. Amma ani kana mana ishee 7ffaadha. Jarkan jiru ayidii kee argiteen beektu. Natti kennani lubbuu maallatti kenniti wanni keessa kutatee qollofti niitii kenniitis fakkaatte. Birrii beekanaaf galfachuu dadhaban malee baankii keessa deemee tiransfer gochuu hin danda'a. Kun baankiin ollaa keenya jira deeqaa 15 irraa fagaatu. Bakkee isin baaftu maal goota akkamitti? Isa
bakka kana Bakkee si baafti qoy bakkee akka gad baatuuf si yamti aydinii sirkaa dhibu. aydii natti hin kennitu nan qabsiisan harkaan. Aydii dhiisi gabba'uu ni dandeessaa gijjima keessa. Fakkeenyaaf amma suuqiin naannoo keenya waan tarkaanfii 10-15 jira. Yoo waa tokko bitachuudhaaf isayyuu deddeebi'ee gaafa dhinnaan ergite. Isayyuu meeqa narratti suuqichumayyuu nattamiti gabbaate. yaa nannaqa. Kaa kun rakkoo maalii qaba hiika argattee amma gabbaatee gibbima keessa gabbaatee suuqii maalaquu erga dandeesse. Aydii dhiisii maaliif dhiisi bilbilumaan akkan wajjin haasoftu kana ijoollee amantu faamelii keetii sanaanii ittimtee lokeeshinii laattee fi daqiiqa akkasii gidduutti Hufeen achitti waan isinitti taasisan waan gargaartan inni bitee birrii keetis ta'uu fi erguutis ta'uu harkatti itti kennuus ta'uu hiika qabdatan mataa biraallee achiin illee barbaadee bira dhaabbattee waan ta'u gochuu ni dandeessa. Yaa lokeeshinii amma yoo daataa alaa guute malee narratti cufanii jiru kan mana kanaa. Haa ta'u kunoo amma oonlaayinii irra jirti fakkeenyumaaf. Isuma amma irra jirtu kanaan iyyuu ergitee fi taa'uu dandeessa lokeeshinii waasaappiidhaan. Himuun karaa barbaaddu. Hin ergamu ilaaluu hin danda'anii cufadha yoo mana kana keessa gibbii kana keessaa bahi malee. Maal kunoo Lokeeshinii immoo Cufanii jiru. lokeeshinii qaban inni kun bilbila keedha malee bilbila lokeeshinii keerra jira lokeeshiniin. nyaataa fayyadamta ati amma kanuma fayyadamta lokeeshinii kee karaa waasappii abbaa barbaadetti erguu dandeessa. Hin ergamu garuu namni sun eessan akka jiru ilaaluu hin danda'u jedha. Tokko dubbadha dhiifama godha silkii ishii bantee alaatu gisee tokko araboonni silkii ishii irraa fudhanii bakkee akka hin ergineef wanni lokeeshinii bootaa jalaa cufuu danda'an. Hattee oon gochuu dandeessi irra galtee yeroo isheen ni dhuftu inni iyyuu ni gaafata googiliin. Ati lokeeshinii nama ergite hin beektu? Ana lubbu kan nan erga biyya sassaalee namni waan akkasii nama danda'eeraan darbu gorgoreen dadhabe. Ofii shiitii. Jira baddaadha silkii kee gadi baniiti banishii jalaa cufaniiti. Ofii godhaniiti nama baay'ee ijoollee baay'ee jalaa deengada kanatti cufanii waan an beekuuf. Dhiyoo cufte sababiin birrii asii irratti ijoollee maasii asii fira qaba ergeef kanarratti narratti cufte. Baddi jette sodaata. Ati bana ofii kee banuu dandeessa isa kanadha gubbaarra gadi bilbila kee laala gootu lokeeshinii oonii godhi siin jedhu. Nam beeka lubbuu nam bana nan erga. Garuu namni sun ilaaluu hin danda'u ijoollee meeqa ergee ilaalanii hin banu'an. Inni ergama kun isa baay'ee Bakka waa'ee silkii ishii tallaftee jirti jechaadha niitiin kun qotaataraa jirti. Isa immoo waasappii biraallee buufattee bakka dandeessa qabu. Waasappii kun dide taanaanii lakkoofsa biyya kanaatti waasappii dandeessa. Siimii asii yoo danaa. waasappii dhaggeeffadhu lakkoofsa nama biraatiin barachuu dandeesse. Na dide. Kan nama biraan banachuu lakkoofsa kan biraa isa kanaan otoo hin taane lakkoofsa kan biraatiin waasappii kan biraa gadi buustii. Baane surumsa silkii haaraan akka hin ergamnetti cufame. Siitiinkii keessa seenee gurgurame. No, sirkiin tokko sirkii isaa keessa ofuma isaatii rakkoo qaba. Waasappii rakkoo qaba. Waasappii kee keessa galii jechuudha. Sirkii isaa keessa galii sirreessi achi rakkoo qaba lokeeshinii hin ergine. Hidhanii jiru beektaa siimiin koo kan hidhu waan ta'eef hundusaa hidhaa jirti. Bilbila hidhamuu yoo ofirraa hiikuu dandeessaa bar. Ini kama bilbila rakkoo qofoo seetiitu iyyuu qaba. Waasappii tokko tokko isaatiin ergu. Kanaan asitti amma yoo banu. Isaan inni hidhatu bar siimii kee ofirratti amma siimii ofii kooti fayyadamu. Siimii duratti namtichi kan duratti jalqabaa fayyadamaa turedha sarara nyaatti kennan akka carraaree gaafa inni ofii xiyyaa bilbila hidhamuu cheekii godhu namichi hidhatee jira bilbila kun. Cina ofirraa hin. Inni dhusaan bilbila. Inuma hordofu waan ta'eef ati nama beektu. Ani inuma niika. Ijoollee beektu. Inuma niikan. Ijoollee beekturraa simii tokko ni naabanaa jedhin imos waasappii fi bakkeerraa ijoollee sanaanii miseejina kee yeroo lakkuutti baay'ee kennanii bakka rakkoo qabu. Situu sirreeffachuu wallaale malee akkaataa kana waan isaan danda'anii balleessan miti kan haappiidha bar. No lubbu ani waan namni arabiffan dubbisuu dadhaa malee ingiliffa namni waan tokko dhala darbuun gorgoree raggeeyyeera. Hiriyaa kiyya takka yeroo jalqabaatiif ergeen tuttuun cufame ishii nama biraa qabdi. Garuu haaraa mayyuu namaaf ergee naaf hin ergamu. Malee lakkii wantoota jechuun wallaalee miti. Elaan bakka yamma qo'een ergee laala yoo hojjete. Rahima nagaa dhagaati. Nagaa maal qabdi seeta shiiwwan nagaan qabdu xannaa guddaa shimaati. Jira gamse. Nagaadhaa. Jira duratti maal nagalchuu diddee muuziqaa keessa bakka sigatee hin deemee jira.
Maali ani namni amma kana booda namni taa'u godhe koppiliin koo godhe malee linga shuru gara beekaa. Baay'ee turtii gaarii sun haa ta'u. Ishee eebbifame allaan godhu baay'ee galatoom ishee. Gobazi obboleessa baay'ee tokkoon si dinqisiiseera beekta. Waan beektu kana kaffalaafii jirtaa fi galatoom warra hin beekneef. Rakkoon qabu. Jedhaa waaqayyo gooftaan koo si wajjiniin haa ta'u hundi keessan illee hin badiinaa ani sirraa ba'uuf hin jedha. Eessa kee dhaqxa gaddaa amma gadi dhufnaan deemuudhaaf shaafi. Waan ayyuun immoo warra mana wanni turte mana maqaa isaanaa fidi. Ajjamaa moo agarsaa? Obbole araarsaa bira faa turan ajjamaa faa ta'anii. Achi keessa tura. Akka mireejumaa har'a eessa dhaqu jarri? Achi deemanii? Jarri koo mana hin jiran ka'ee mana qulqulleessine asii borummoo keessummaan qabaa. Zimni reetumaan diitoo deemu. Aizosh galate. Maala siin jechuu barbaade taananii araboonni qufan wanni hin beektamiti milki loomii hin beektamiti loomii namni hin beekne hin jiru foloora 100 qabdirra irra. Deeggarda kino anxalaxalanii ishii galchan intala akkasitti quuftee hojjettu sanuyyuu. Loomii ishii Loomi ishii bareedu la uffata fakkana gootee uffata normaal uffattee hudduu ishii agarsiisaa hojjettu. Loomiin beektakaa loomiin normaa fi minaamina qabdi. Laaqana fa'aa hojjettaa viidiyoo gadhiistu faarfannaadha. intala wallaggaa sana. Lubbu. Maatii sana isheen akka baay'ee jallitti maatii gaarii jettee jechisuun. Jara wajjin irree footoo gadhiisti niitiin ishee waa kayumda safartee galtu viidiyoo fa'aa qarrasti. Firankii gootee firankii faan godhe jetti. Maal goone? Ganda kilo kaleessa har'a ganama mana masiifaatitti mana faayyoo fa'aa ta'anii biyya dhukkubsattee ciistee maaliif dhukkubte mana kiyya hoteelaa jettee odoo ishiin waa tokko na sakaakkare wayaa ishiitu kaartoonitti baattee galte. Ilaalaala ishiin akkasitti qibirra jettee jiraattu sanuyyuu. Arabni beeri dhugaa arab jechuudha. Araba jechuun. Oggaafur wajjin teechee balleessa qanii takkittidha. Balleessa qanii takka isuyyuu na dhukkubee ciisee tan jette keessummaa mana jira. Waa tokko iyyuu balleessa. Manni kiyya hoteelaa miti jettee. Ilaalaala amma kan hojii masiifaa firii viizaadhaan sifinne jedhanii wanni jechaa jiran. Har'a ganama galee dhawwaashiin dubbattu finfinnee jira jettee. Yesus narri fadhe anji intalumti akkasitti qabirra jettee jiraatu sunuyyuu kun olaala. Macarrashaa. Gaarii jettee baay'ee jajjibeer baay'ee doomii. Jechuudha itti uffanni ishiitisoo lubbu uffanni ishiitisoo isaa wajjiniin footoo koo yoo isaan fanirri qarratsu yoo hojjetturre waa hunda kun olaala. Jarri akka arabootaa miti akka jara warra beerutii wayiiti beektaa. Zeegaa biyya kanaatiif. Jarri kan Kun olaala. seetan. Isaan hamma gaariidha ta'utti ati jajattu guyyaa seentii waliin beeku. Qaanii takka sitati sirratti agarraan ila lubbaa kudhanii isaa wajjin jiraatte qaanii takka sitati sirratti agarraan akka sareetis gaggeessan kun olaala. Maani gisee sanittis isin jedhu nangala jennaan waan hin banne bade jettee too inni irratti meeqa kaaste. Caalee koo bagana gaana.